seenaa jireenyaa qabsaa'aa fi aartist Zarihuun Wadaajoo akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaanaafoo. Kun seenaa jireenyaa qabsaa'aa fi aartist Zarihuun Wadaajooti. Zarihuun Wadaajoo abbaa isaa Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Zawdituu Maakoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalate. Weellisaan Zarihuun Wadaajoo. Zarihuun jireenya ijoollummaa isaa Naqamtee, Haaruu, Shawaa, Mandii fi Gimbiitti dabarse. Yeroo Mandii ture kutaa 7ffaa barataa akka ture himama. Barumsaan alattis qabsoo achumatti jalqabe. Yeroo sana qabsoo yeeguzoo xaaxaa kamandii yuuxaa jedhu qindeessaa akka ture obboleettiin isaanii ni himu. Zarihuun boodarra gara Naqamteetti deebi'uun hojiilee aartii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argate irratti uummata biraan gahaa ture. Injiraan mataa koo maalumaaf na nyaattaa, si obseen dadhabee follosseen si gataa jechuudhaan sirbi yeroos waltajjii bulchaan godina Nugusee Faantaa irra jiru irratti sirbe hidhaa ji'a 8 adabsiisee ture. Bara 1968 adda bilisummaa Oromoo garee aadaa jalatti baandii aadaa Oromoo jedhu dhoksaadhaan hundeessee ture. Baandii kana keessatti weellistoonni hedduun walitti dhufuudhaan ture kan jalqaban. Isaan keessaa Artist Zarihuun Wadaajoo, Ittaanaa Tolosaa, Alfanesh Qannoo, Amantee Dujaa, Abbitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa fi kanneen biroo hedduudha. Hundeessitoota baandii sanaa kan ta'anii fi yeroo ammaa Noorwee kan jiraatan Artist Alfanesh Qannoo nuti sirbitootuma adda bilisummaa Oromoo taanee lafaa kaane jechuun yaadatu. Zarihuun Wadaajoo wajjin sirboota hedduu akka sirbanii fi isaan keessaa sirbi nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaree jedhu beekamtii guddaa kan qabu akka ta'e simu. Zarihuun wajjin sirba baay'ee wal harkaa fuunee sirbinee wal jalaa cookanii sirbuunis jira ture jedhan Artist Alfanesh Qannoo. Koottu aramaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufoo bubbuqifannaa cobasaa balleessaa laafasaa barqiidhaa kanaaf tuufoo baasaa jechuun kan inni bara sana sirbe hedduu akka jaalatanis himu. Bara 1968 galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiisni aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif mootummaadhaan heeyyamamee dhiyaatee ture. Artist Alfanesh Qannoo akka jedhanitti guyyaa sun guyyaa seena qabeessa dambaliin aadaa Oromoo tokko jedheetti jalqabe ture jechuun yaadatu. Agarsiisa sana Oromoon kutaa 8 irraa walitti dhufee tiyaatira biyyoolessaatti qopheessee gareen keenya Zarihuun fa'aa dabalatee Naqamtee irraa dhufne warri akka Artist Alii Birraa, Alii Shabboo fa'aan ammoo Baharraa dhufanii achitti wal agarre. Bara 1969 Finfinneetti yeroo sana lafatu socho'ee guyyaa sana baay'ina konkolaataa mul'ate hin beeknetu mul'ate. Nama Oromoodha jettee hin yaadne hedduutu Oromoo ta'ee mul'ate jechuun yaadatu. Namni fudhaqseetuma jiraachaa ture lafatu galagale yoon jedhe naaf salphata jedhu Artist Alfanesh Qannoo. Waltajjii sanaan booda weellistoonni galmicha turan yeroo biyya isaaniitti deebi'an mootummaan Dargii karaa irratti eegee hunda isaanii akka hidhe simu. Anaa fi Zarihuun wajjin warri Naqamteedhaa dhufne nama 9 hidhame. Kaan keenya hidhaadhaa yoo nu gadhiisan Zarihuun manuma hidhaatti hambisanii anii fi Abbitoon achii bannee Finfinnee galle jedhan Artist Alfanesh Qannoo. Waltajjiin seena qabeessi bara 1969 galma tiyaatira biyyoolessaatti qophaa'e sun ammoo yoonaaf galu Dargiin eenyutu Oromoodha jedhee nama addaa ittiin baafachuuf waan qopheesse ture natti fakkaata jechuunis dubbatu. Yeroo sana Zarihuun Wadaajoo Naqamteetti mana hidhaatti yoo hafu Abbitoo Kabbadaa mana qopheessa magaalaa Finfinnee yoo galu Alfanesh Qannoo ammoo poolisii seente. Murtii kanarra kan geenye tokkoffaa rakkannee waan jirruuf daabbuma nyaachuu fi lammaffaa poolisiin yoo seenne namni nan tuqu jedhanii boodarra Zarihuun mana hidhaa Naqamteetii bahee Finfinneetti wal geenye jedhan Artist Alfanesh Qannoo. Bara 1990 yeroo adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenuun waajjira Gullallee qubate Zarihuun Wadaajoo fi weellistoota biroof carraa haaraa galfii guddaa akka uume himu Artist Alfanesh. Yeroo sana aduutu nuuf bahee amma gaaddisa keenya jalatti Gullalleetti wal geenye akka haaraatti immoo biqillee akka namaatti haasofne akka namaatti sirbine akka jiraannu carraan uumame jechuun yaadatu. Yeroon biiftuu haarawaa fi aara galfii waajjira Gullallee ture kun garuu ji'oota 9 qofaaf akka ture yaadatu Artist Alfanesh Qannoo. Dararaan bifa haaraadhaan mootummaa adda waayii
yoo jalqabu Zarihuun Wadaajoo fi Ilfinash Qannoo loltoota adda bilisummaa Oromoo Shawaa keessa socho'anitti makaman. Yeroo sana lafa qubannu dhabne bakki turrus hin jiru. Wayyaaneen isa kaan ni hiiti, isa kaan ni ajjeesti. Kanaaf jecha Nadhii Gammadaa nu lamaan fuudhee gara bosonaatti nu erge jedhu. Yeroos humni gullallee ture waraana badhaadha Dilgaasaatti makamee lolaa ture jedhan Ilfinash. Zarihuun takkaa jireenya dhuunfaasaa jiraate hin beeku. Lola tureen boodas humni waraanaa ABO waan injifatameef weellistoonni lamaan Ilfinash Qannoo fi Zarihuun marsaa biraa carraa hidhaa seenuu mudate. Zarihuun wajjin qaxxootti qabamne achirraa shinoorraa hoolotaatti, hoolotarraa ambootti, amborraa dhedheessatti daddabarsanii nu hidhaa turanii. Dhedheessa ji'a 6 turree baane ani ergasiis hidhaattiin deebi'ee jechuun waan yeroo san ture yaadatu artist Ilfinash Qannoo. Haati warraa Zarihuun Wadaajoo aadde Olaantuu Gammachuu Zarihuun bara mootummaa biyyattii TPLF'n hoogganamu keessa darraa guddaa keessummeessaa turuusaa yaadatu. Yeroo hedduu ni hidhama, ni baha, manni hidhaa inni itti hidhamne hin jiru. Ji'a 3 waggaa tokko sa'aatii muraasa hidhaan irraa hafee hin beeku. Waa'ee saba isaa malee takkaa jireenya dhuunfaasaa jiraate hin beeku jedhan haati warraa artist Zarihuun Wadaajoo. Zarihuun Wadaajoo irra deddeebiidhaan hordoffii tikaa fi hidhaatti kan ture weellisaan Zarihuun guyyaa tokko mana hidhaarraa baafamuun gara maasaraa mootummaa Finfinnee jirutti waamame akka ture himu haati warraa isaa aadde Olaantuun. Zarihuun waan qabsoo kana dhiisee akka mootummaa wajjin hojjetu wanti barbaadu hundi akka guutamuuf gaafachaa turan. Inni ammoo anaaf qofa makiinaa kennuun nan gammachiisu, ani faayidaadhaaf hin qabsoofne jedhee dide jedhan. Boodarraa muummichi ministeeraa duraanii obbo Mallas maasaraa mootummaatti waamsisanii ati gaafa nuti bosona turres numa qabsooftaa, ammas numa qabsooftaa, waan hundi sii kenname maaf waan jedhamte hin fudhanne jedhanii gaafatanii. Ani ijoollummaa kiyyarraa qabee kanan qabsaa'e uummata kiyyaaf malee faayidaa dhuunfaatiif miti kanaaf hin barbaadu jechuudhaan deebisaniif artist Zarihuun Wadaajoo. Dhumarrattis obbo Mallas namni kun nama faayidaa osoo hin taane nama kaayyooti dhiisaa jedhee akka gaggeesse himu. Yeroon sun yeroo ajajaan WBO Laggasaa Wagii ajjeefame battala Zarihuun Wadaajoo mana isaatii fuudhame yeroo hidhame tures jedhu hojiilee isaa fi waan amma irra jiru. Weellisaa Zarihuun Wadaajoo waggaata 45 hojii aartiitti qabsaa'ee keessatti sirboota waltajjiilee irratti sirbeen alatti sirboota 95 sirbuun uummata biraan gahuun ni himama. Zarihuun nama kaayyoo fi waan itti amane irratti duubatti hin deebineedha jechuun ibsu hiriyyaan isaa yeroo dheeraaf weellistuu fi qabsooftuun akkaan beekamtu artist Ilfinash Qannoo. Zarihuun nama oromummaa isaatiif miidhamee aarsaa kan faleedha, nama hacuucameedha. Silaas nus akka nama eessaaf eessa geenya turre sirba qabsootiin saba isaa dammaqsaa jiraate anaafis sirboota naa kenneera jedhan artist Ilfinash Qannoo. Weellisaa Zarihuun Wadaajoo riibicha yeroo adda addaatti mana hidhaatti irra gahaa ture irraa kan ka'e fayyaan isaa miidhamee yeroo dheeraaf biyya Hindiitti yaalamaa turullee lubbuun isaa hafuu hin dandeenye. Weellisaa fi qabsaan Zarihuun Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaatiif gadda guddaatu nutti dhagahame.